Tolee, nagaan nagaarra caaluu nagaan fi araarri jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa haala fi kallattii naannoo gulantaa jirtan hundumaatti daddabalee isiniif haa baay'atu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota obboloota keenya afuuraa biyya keessa biyya alaatti kan argamtanii hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota TV kanaan hunduma keessaniif nagaa waaqayyo daddabalee isiniif haa baay'atu. Hundumti keessanuu baga nagaatti eegamtanii araarri waaqayyo isiniif baay'atee guyyaa kana geessan isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo gooftaan banaaf jireenya keessa sinaa eebbisuu waaqayyo nu gargaaree guyyaa har'aa kana immoo namoota haaraa sagalee haaraadhaan sagalee waaqayyootiin isiniif dhiyaanneerra. Guyyaa har'aa kana nuti kan isin waliin turru obboleettii keessan caalchisee akkasuma immoo karaa faarfannaa obboleettii keenya faarfattuu gaaddisee nama waaqayyo gooftaan dibee nuuf kaasee ijoollee online charchii keessaa baay'ee faarfannaa ittiin eebbifamtaa turtan jedhee yaada. Akkasuma immoo sagalee waaqayyootiin obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam waliinis taanee waaqayyoodhaan hin galateeffannaa waaqayyoodhaan hin jajannaa isinis bakka jirtan teessanii bakka hojjettanittis kallattii hundumaattiyyuu haala waaqayyo isin gargaare keessa teessanii sagalee waaqayyoo kana dhaga'uudhaaf qophiidhaaf warri dhuftanii waaqayyo baraaf jireenya keessa sinaa eebbisu baga waaqayyo isin gooftaan ammayyuu sinaa eebbisu isiniin jechuu jaalannaa obboloota koo baga nagaadhaan dhuftanii waaqayyo sinaa eebbisu. Sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko dubbisee sagantaa keenya wajjiniin hin jalqabna. Akkana jedha sagalee waaqayyoo macaafa faarfannaa 122 irratti gara mana waaqayyoo dhaqna yeroo anaan jedhanitti ani nan gammadeedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nutis gara mana waaqayyoo kana hin dhaqne gaafa dhumnu tajaajilamuudhaafis gaafa dhumnu gammachuudhaan keessi keenya guutamee gara mana waaqayyoo kana dhaqnee sagalee boqonnaa sagalee namaaf kennu karaa garboota isaa waaqayyo nutti dubbatu isaa irraa dhaggeeffachuudhaaf yeroo hundumayyuu gammachuudhaan guutamnee gara mana waaqayyoo dhumna jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo gara mana waaqayyoo dhaqna jedhanitti gara mana waaqayyoo gaafa dhumnu gammadaatii waaqayyoodhaan faarfachuudhaaf waaqayyoodhaan galateeffachuudhaaf hundumtuu kan naqu. Kanaafiyyuu gara mana waaqayyoo kana dhufuu keessatti warri gammadan sagalee misiraachuu sagalee jireenyaa kana dhaga'uudhaaf warri dhuftanii waaqayyotti gammadaa waaqayyoodhaan gabaabsinee wajjiniin hin kadhannaa isaan booda gara sagantaa keenyatti dabarra. Guddaa fi amanamaa ta'ee olfamee teessoo irra kan waaqa abboota keenyaa kaleessa kan as kan bara baraan dabartee kan jiraattu guddifnee baay'ee si galateeffanna isaa gargaarsa jaa oolmaa keessa waaqayyo gooftaa koo galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni nu gargaartee waaqayyo gooftaa koo dabarsitee dhaloota si galateeffatan goote. Kanaaf si galateeffanna maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Obboloota kana haala isaanii mijeessitee yeroo kana isaaniif laattee waaqayyo gooftaa koo si galateeffachuudhaaf si jajachuudhaaf yaa waaqayyo gammachuudhaan guutamnee gara kana siin gargaaramnee dhufne maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa kun yaadnee miti situ yaade situ karoorse akka karoora keetti akka fedha keetti akka yaada keetti nu deddeebisaa jirta nu jiraachisaa jirta kanaaf si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa koo ijaa yeroo kanaa ijaa guyyaa kanaa si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Ijaa obboloota nu tajaajilu ijaa obboloota tajaajilamuu saniif waaqayyo si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Yeroo kanatti immoo maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee ergitee nu fayyisuun yaa waaqayyo fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Sagalee kee ergitee gaafii keenya deebisuun sagalee kee ergitee waaqayyo hidhaa keenya hiikuun fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gala kana yaa waaqayyo karaa faarfannaatiin karaa sagalee keetiin yaa waaqayyo dabartee akka jireenya keenya ijaartu barbaanna. Nama kee akka nu gootu barbaanna maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nu gargaari. Waaqayyo gooftaa cubbuu keenyaan kan si gaddisiifne darbaa keenyaan yaa waaqayyo otoo beeknu otoo hin beekne kan si gaddisiifne madaa keetti kan buune dhiiga kee irra jennee kan dabarre yaa waaqayyo si sodaachuu kan dinne yaa waaqayyo gooftaa koo akka sagalee keetti qooda jiraannu faallaa sagalee keetti jiraachuudhaaf si gaddisiifneerra maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo gooftaa koo cubbuu dargaggoota keenyaa cubbuu biyya keenya yaa waaqayyo cubbuu waldaa kiristaanaa galgala kanatti maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin araara siin jenne yaa waaqayyo tu
tokkoon keenyatti araaramuun fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos bakka jirrutti kallattii jirrutti Waaqayyo araarri kee jireenya keenya haa argatu. Araarri kee nu haa argatu. Fuula araara kee nutti deebisi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos dhaate nutti araarami. Araara keetiin nu milladhu. Waaqayyo gooftaa tajaajila keenyatti araaramuuf fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos dhaate nutti araarami. Humna kee ati nuuf kenni. Jabina kee ati nuuf kenni. Dandeettii kee ati nuuf kenni. Ogummaa sibiraa barbaanna ogummaa kee ati nuuf kenni. Hubannaa sibiraa ta'e Waaqayyo ati nuuf kenni. Maqaa Yesuus Kiristoosini ayyaanni kenni dhugaan dhaloota kanarratti dhangala'u. Sagaleen kenni dhugaan daangaaf dhorkaa malee maqaa Yesuusin darbee nutti haa dubbatamu. Yaa Waaqayyo gooftaa koo maqaa Yesuusin dhaloonni iddoo kana jiran yaa Waaqayyo gooftaa koo sagalee keetiin haa jijjiiramani. Sagalee keetiin maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin haa fayyani. Maqaa Yesuus Kiristoosin ati nu gargaari. Akkuma itti saganteeffannee dhumne sagantaa kana irratti saganteeffatanii yaa Waaqayyo gooftaa koo ajandaa isaanii qabatanii sagantaa keenya fashaleessuu kan barbaadani. Kallattii garagaraan nutti kan ergaman jireenya keenya kan qabani. Sagantaa kana kan qabuu barbaadani. Kallattii arfanirraa maqaa Yesuusin abidda keen kan nyaataman haa ta'an. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin billaa keen kan nyaataman haa ta'an. Waaqayyo gooftaa koo maqaa Yesuus Kiristoosin isin kadhadha. Maqaa Yesuusin waan haaraati gochuun fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Kaayyoof karoora seexanaa kallattii arfanii maqaa Yesuus Kiristoosin kan diigame haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroo fayyadee eebbaanuuf haa ta'u. Sa'aatiin kun sa'aatii eebbaanuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin ati yeroo gaarii nuuf kenni. Waaqayyo gooftaa koo sagalee keetti dhaggeeffannee ittiin jiraachuu akka dandeenyu fi sammuu keenya nu bani. Laphee keenya nu bani. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin ati nu gargaari. Waaqayyo ati dhaloota kana gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosin yaa Waaqayyo gooftaa warra furamuun barbaachisu ati isaan furi. Warra hiikamuun barbaachisu karaa sagalee kee darbii isaaniiti. Maqaa Yesuusin ba'aan isaanii kan itti ulfaate cubbuu isaanii baattatanii gara kee kan dhufanii boqonnaa argatanii haa galani. Maqaa Yesuusin ba'aan isaanii irraati kan konkolaate haa ta'u. Waaqayyo kan hundumaa hin goota galanni siif haa ta'u. Obboleettii faarfattu wajjin ta'e obboleessa lallabu wajjin ta'e maqaa Yesuusin warra ta'anii dhaggeeffatan karaa istiidiyoo keenyaan wajjin kan jirani sagantaa kanarratti aarsaa of godhanii yeroo isaanii siif kennanii Waaqayyo ofii isaanii siif kennanii tajaajilamuuf tajaajilamuuf kan dhufani maqaa Yesuusin kan eebbifaman haa ta'an. Barri isaanii jireenyi isaanii tajaajilli isaanii ba'u galuun isaanii kan eebbifame haa ta'u. Ati isaan gargaari nu wajjiniin ta'i maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin ameen haleluuyaa. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Haala hundumaa keessatti inni nu gargaari Kiristoos bara baraan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo sinaa eebbisuu baga nagaadhaan dhuftanii kallattii zoomitiin kallattii feesbuukitiin kallattii yuutuubitiin kallattii garagaraa sagantaa kana daawwachaa kan jirtanii ayyaanni Waaqayyo daddabalee ammayyuu isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Kanumatti aansuudhaan immoo karaa obboleettii keenya faarfattuu gaaddisee yerootti Waaqayyoodhaan itti jajannu ta'a. Hafuura qulqulluuf ishii dhafan iddoo isaa gallakkisaa. Gooftaan koo si wajjin haa ta'u itti darbii nu tajaajili mucaa gooftaa. Sagaleen koo hin dhaga'ama miti gaaddoo. Waayifaa ta'uu danda'a. Sagaleen koo sitti dhaga'amaa hin jiru. Gaaddisee viidiyoon keessi badee jira. Ookee amma deemu. Baasee deebisaa jira inni naal tokkitti amma itti faarfannaa dhaggeeffanna. Gaadhifama jaala Waaqayyootiin bilbilaa sana rakkisaa jira. Ishee amma deebitee fakkaata. Itti fufii itti darbe baqa Waaqayyo si wajjin haa ta'u.
Itti fufi gaaddoo itti fufi. Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa dachaa daddabalee isiniif haa baay'ee isiniif haa guddatu kabajamtoota jaallatamtoota qulqulloota Nagaa galata waaqayyo. maqaa keenya baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Jenneetu waaqayyoodhaan waliin waaqessinaa waaqayyoon keenya anaan isiniin waaqeffama galanni fulfinni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa waaqayyoon keenya qalaatiin ijoollee egaa dhiifama guddaa isiniin jedha bilbila kiyyatu baay'ee ho'ee jira baay'ee humnaa ol ho'ee jira jaala waaqayyootiin dhiifamaa sinifadha. Yoodhaan waliin waaqeffannaa akkasitti lafa onaa keessaa jaalala humna ajaa'ibee dhiisisee gaalaafis waliin waaqeffannaa. Hundumti keessan yaada hafuura keessatti waliin waaqeffannaa. Waaqeffannaan hidhaa hiikaa waaqeffannaan waaqayyooti dubbanna galanni fulfinni guddaan waaqayyo haa ta'u mee waaqayyoodhaan waaqeffanna. Akkasitti naaf dhimmitee naatu beeka lafa onaa keessaa. Himbaayati amangabu sitti gammade keessiko kanaaf si farsunanibu bakkaan qina kodhabatte mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si gamungatamu beenyaan maakee malan baasa himbaayati amangabu sitti gammade keessiko kanaaf si farsunanibu bakkaan qina kodhabatte mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si gamungatamu. Olmanke baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu olmanke baay'ee baay'ee irraa kun darbamu olmanke baay'ee baay'ee na waamte mata keessa olmanke baay'ee baay'ee si jechu akka manobsa olmanke baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu olmanke baay'ee baay'ee irraa kun darbamu olmanke baay'ee baay'ee na waamte mata keessa olmanke baay'ee baay'ee si jechu akka manobsa olmanke baay'ee 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 olmanke baay'ee 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 dhummatee narra bahee baay'ee baay'ee olmanke baay'ee 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 dhummatee narra bahee.
olmaan kee baay'ee olmaan kee baay'ee olmaan kee baay'ee olmaan kee baay'ee. Seenaa ishee himutti qabu dagadhuumi natti yaadatama yoon taa'ee teessuma naan sirbaa gochiteen guute qatuutu. Seenaa ishee himutti qabu dagadhuumi natti yaadatama yoon taa'ee teessuma naan sirbaa gochiteen guute qatuutu. Safuuke adda jaalalli kee safuuke adda jaalalli kee safuuke adda jaalalli kee safuuke adda jaalalli kee. Darbaate naada bidinni olchaako sitta hin garatu hinduunimi kakuun irra jira si jabbii mana kotolora. Darbaate naada bidinni olchaako sitta hin garatu hinduunimi kakuun irra jira si jabbii mana kotolora. Beenya olmaa kee malambasa hin baay'ate amman qabu sitti gammade keessi koo kanaaf si farsuun nan dhibu bakka hanqina koo dhaabatte. Mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si qabuun gatamu. Olmaan kee baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu. Olmaan kee baay'ee baay'ee irra naaf hin darbamu. Olmaan kee baay'ee baay'ee na waamte mata keessa. Olmaan kee baay'ee baay'ee si jechu akka manobsaa. Olmaan kee baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu. Olmaan kee baay'ee baay'ee irra naaf hin darbamu. Olmaan kee baay'ee baay'ee na waamte mata keessa. Olmaan kee baay'ee baay'ee si jechu akka manobsaa. Olmaan kee baay'ee 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 olmaan kee baay'ee 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 dhummatee narra ba'ee. Baay'ee baay'ee olmaan kee baay'ee 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 dhummatee narra ba'ee. Baay'ee baay'ee. Seeni kan gubonna raajitu raawwiin kee hundumtuu oomisha mana kee gaarummaa oomisha. Waa'ee kee nan dubbadha dhiiga seeni kan gubonna raajitu raawwiin kee hundumtuu oomisha mana kee gaarummaa oomisha. Safuuke adda jaalalli kee safuuke adda jaalalli kee safuuke adda jaalalli kee safuuke adda jaalalli kee yaani diinaa. Tole waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan isinaa eebbisuu warra nuuf faarfatanis gooftaan ayyaana isaa isaaniif abaayisu. Amma siisirra teeraa gaaddoo. Amma mi'aafan bannee jira garma irra bannee jiru. Shimee itti fufii yoo ammas deebi'ee kan sirra kisu ta'e sagalee waaqayyoo duuba taasifnaa itti fufii. Tolee kan bara keessan jireenya keessan eebbisuu sababa bilbilee jeeqee addaan citee ture. Waaqayyoon keenya immoo waaqeffamu galanni ulfinni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Akkatitti naaf dhimmite natu deemaa keessaa jaalalli kee kun na ajaa'ibee dhimsiistee gara laafessa jenneetumee qayyoodhaan waliin waaqeffanna. Ameen. Akkatitti naaf dhimmite natu beekamu lafa onaa keessaa jaalalli kee kun na ajaa'ibee dinqisiisee gara laafessaa. Akkatitti naaf dhimmite natu beekamu lafa onaa keessaa jaalalli kee kun na ajaa'ibee dinqisiisee gara laafessaa. Utuu sin taane maaltu jira kan na mirmatu
gaaddisa harkaa kee naaf diriirsi yaa galatu. Uus hin taane maaltu jira na birmatu. Gaaddisa harkaa kee naaf diriirsi yaa galatu. Duwwaarra kaaftee naaf hareessiteetta seenaa koo. Si wajjin malee anoon cimsadhu rooma koo. Kaastee naaf hareessiteetta seenaa koo. Si wajjin malee anoon cimsadhu rooma koo. Akka dittiini naaf dhimmitee naatu beeka lafa onaa keessaa. Jaalalli kee kun ajaa'ibee dinqisiisee balaksaa. Utuu hin taane maaltu jira kan na mirmatu. Gaaddisa harkaa kee naaf diriirsi yaa galatu. Bita mirgaa koo ilaalee nabdifee. Innaan abdaa'es firqatees na jalaa jigee. Bita mirgaa koo ilaalee mul'iftee. Inni abdaa'ee firqatees na jalaa jigee. Faala bitee homaa dhabee nama naafa'u. Naaf jabeessitee mogolee koo akka lafaa ka'u. Falas bitee homaa dhabee nama naafa'u. Naaf jabeessitee mogolee koo akka lafaa ka'u. Akkasittiin of dhimmitee naatu beeka lafa onaa keessaa. Jaalalli kee kun ajaa'ibee dinqisiisee gara laafinaa. Utuu hin taane maaltu jira kan na mirgu. Gaaddisa harkaa kee naaf diriirsi yaa galatu. Utuu hin taane maaltu jira kan na mirgu. Gaaddisa harkaa kee naaf diriirsi yaa galatu. Haalli mujaachuu yoo dhiisessi wajjin deemaa. Du'as yoo taa'e gooftaa koosiif nan wareegamaa. Haalli mijaachuu yoo dhiisessi wajjinan deemaa. Du'as yoo taa'e gooftaa koosiif wareegamaa. Murteeffadheera anoon mil'adhu dudduuba koo. Darbu laalee sirra jijjiiru mul'ata koo. Murteeffadheera anoon mil'adhu dudduuba koo. Darbu laalee sirra jijjiiru mul'ata koo. Sirratti hambaaree afgaarii sadda baafadhee. Isin buusu Yesuus harka kee naaf maata argadhee. Sirratti hambaaree amaaf gaarii sadda baafadhee. Isin ganuu gooftaa harka kee naaf maata argadhee. Isin buusu Yesuus harka kee naaf maata argadhee. Isin ganuu Yesuus harka kee naaf maata argadhee. Isin buusu Yesuus harka kee naaf maata argadhee. Amma sitti hafne waaqayyoodhaan waaqeffanna. Galanni ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Anu wanta biraarraa maseraa ijaaku gaggisinaa wayyaa ayiraamu. Anu wanta biraarraa yaadu gaggisinaa wayyaa argeeramu. Aksinaa wayyaa argeeraa gooftaa. Lakkisinaa wayyaa argeeraa gooftaa. Naaf tahee barruun kee siifadheera. Filannoo kooti ansi filadheera. Naaf tahee barruun kee siifadheera. Filannoo kooti
Ansu filadheera ati filannooti ansu filadheera ansu filannoo kooti ansu filadheera gaara keen ilaala sii qofaan ilaala ati nagaree gaarii yaa walaalaala ati nagaree gaarii yaa walaalaala ati nagaree gaarii yaa walaalaala abdiidhaan seemaa iddoo koo dhaabattee ati anaaf dhufta nama kee argee abdiidhaan sineegaa iddoo koo dhaabattee ati anaaf dhufta gaarummaa kee argee ati anaaf dhufta gaarummaa kee argee ati anaaf dhufta gaarummaa kee argee an wanta biraarraa maasaraaf ijaaku lakkisina waaya argeera mutaaku lakkisina waaya argeera mutaaku lakkisina waaya argeera mutaaku amahee uffateera ati filannoo kooti ansu filadheera ati filannoo kooti ansu filadheera ati filannoo kooti ansu filadheera gaara keen ilaala sii qofaan ilaala ati nagaree gaarii yaa waaqa jaalala gaara keen ilaala sii qofaan ilaala ati nagaree gaarii yaa waaqa jaalala ati nagaree gaarii yaa waaqa jaalala ati nagaree yaa waaqa jaalala iddoo koo dhaabattee ati anaaf dhufta gaarummaa kee ati anaaf dhufta gaarummaa kee argee ati anaaf dhufta gaarummaa kee argee eebbifamaa gooftaan bara keessan jireenya keessan hundumaa abbisuu eebbifamaa. Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessaa eebbisuu ayyaana isaa dibata isaa kan maal caalatu waaqayyo gooftaan sirrataa dhangalaasu bara keenya mana isaa keessa akka dhaabbatu gooftaan si'a gargaaru bara baraan tajaajilamaa fi waaqayyo ayyaana isaa siif haa baay'isuu sagaleen kee xiqqoo sababii konnekshinii kee ta'uu baay'ee kukkutaa ture. Yeroo biraatti haala kee sirreeffattee akkaatii seeraan tajaajiltu abdii amantii guddaa qabna waaqayyo si haa eebbisu ayyaanni gooftaa sirraan fudhatamee sirratti haa irraanfatamus hin jedha hunduma keessan gooftaan isin haa eebbisu kallattiidhumaan yerootti sagalee waaqayyootti dabarru ta'a hojjetaa wangeelaa Abrahaam siif hafuura qulqulluu iddoo isaa gallakkisee jira darbiin tajaajilii gooftaan si haa eebbisu nama waaqayyo. Tole waaqayyo hunda keessan haa eebbisu kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii waaqayyoo gooftaatti kan jaallatamtan dhiiga Yesuusiin bitamtanii galgala kana dubbii sagalee waaqayyoo karaa adda addaatiin dhagaa kan jirtan bakka jirtanii lafa jirtanitti nagaan waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu jechaa galgala kana dubbii sagalee waaqayyoo waaqayyo carraa kanaa laatee qabadhee isiniif dhiyaadheen jira dhaloonni hundumtuu qalbii banamaadhaan dubbii sagalee waaqayyoo kan akka dhaggeeffattanii itti jiraattan abdii guddaan nan qaba waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbiseetiin waaqayyoodhaan akka waaqayyo sagalee isaa nutti dubbatuuf waaqayyoodhaan kadhannaa isa duraa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaasee hanga 10tti isa jiruun dubbisaa ergaa Phaawulos Xiimotewosiif ergee boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaasee hanga 10tti isa jiruun nan dubbisaa mata dureen isaa akkana jedha. Hojjeta Kiristoos Yesuus isa beessa jedha akka mata duree kanaatti obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isaa isa beessa hin taata. Ofii keetiinis dubbii amantiitti barsiisa beessa isa duukaa buute sanatti guddachaa hin adeemta. Mammaaksa wanta qulqullaadhaan mormu
isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatin. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis hin taaf. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Nu abdii keenya waaqayyo isa jiraataa irra kaanneerra. Kanaafis kanatti hin dadhabnaa, hin dhamaanas jedha. Kadhanna sagalee kanarra dhaabbannee akka waaqayyo sagalee sanutti dubbatuuf waaqayyoodhaan kadhannaa. Yaa waaqayyoo ati waaqayyoodha, ati danda'aadha, waan dubbatte irratti amanamta. Yaa waaqayyoo galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ilaa galgala kana immoo anaaf yaa waaqayyoo dhaloonni kee kun dubbii kee dhaga'uudhaaf sirraa baruudhaaf waaqayyo maal natti dubbata jennee yaa waaqayyo sitti dhiyaannee jirra. Dhaloota yaa waaqayyo sitti dhiyaatanii sagalee kee kana dhagaa jiraniif sin kadhadha. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kee haa dhufu. Wanti amaan dukkana baatee kana deemu sagalee kee kan mormu yoo jiraate maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiidhaan kan waraaname haa ta'u. Galgala kanaa jalqabee sagaleen kee humni kee ayyaanni kee maqaa gooftaa Yesuusin nu gidduutti argamu. Yaa waaqayyo gooftaa dukkanni kamillee yaa waaqayyo gooftaa maccaa humni abbaa ormaa nu gidduutti yaa waaqayyo gooftaa maccaa hojjechuu hin dandeenye. Dhaloota sitti dhiyaatanii sagalee kee dhagaan kana dhaloota si barbaadaa jiran kanaaf dhaloota yaa waaqayyo maal natti dubbata jedhanii kunoo sitti dhiyaatanii jiran kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni keef humni kee sagaleen kee haa dhufu. Sagaleen kee gaafa dhufu yaa waaqayyo tapha namaa fayyisaa. Sagaleen kee gaafa dhufu yaa waaqayyo waanjoo namarraa kaasaa. Sagaleen kee gaafa dhufu gaaffii namaa deebisaa. Galgala kanaa jalqabee sagaleen kee duwwaan maqaa Yesuusiin haa dhufu. Ulfinni eenyu lafatti dabalamee ulfinni kee duwwaan galgala kana bee haa mul'atu. Galgala kana yaa waaqayyo kallattii adda addaan sagaleen kee maqaa Yesuusiin haa dubbatu. Yaa waaqayyo sagalee kee dhageenyaa akkatti jiraannuuf ayyaana kee nu baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kutaanii amma dubbisee Timoteewos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaasee hanga lakkoofsa 10 isa jiruun dubbisee galgala kana matureen irratti dubbachuu barbaadu nama waaqayyo taanii jiraachuu mata duree jiru irratti dubbii sagalee waaqayyo dubbachuun barbaada. Waaqayyo dhaloota isa barbaaddataniif dhaloota gara isaa ilaalaniif sagalee qaba. Gabaabaadhumatti kutaa kana kan barreesse Timoteewos kana kan barreesse nama waaqayyo Phaawulosidha. Akkuma beekamu bara kan barreessa isa jedhuuf dhaloota Kiristoosiin booda bara 63 keessa akka inni barreessedha beektonni macaafa qulqulluu kan isaan dubbatanii. Eessa taa'ee barreessa yoo jenne biyya Roomee taa'etutti Timoteewos kanaaf barreessa. Yeroo Timoteewosiif barreessu keessatti Timoteewos eessa jira yoo jenne magaalaa Efesoon keessa akka jirudha. Beektonni macaafa qulqulluu kan isaan dubbatanii. Akkuma kanallee gara mata duree kootti dhufuufan dubbataatti jira. Akka seenaan waldaa kiristaanaa jedhutti Timoteewos kun gaggeessa waldaa kiristaanaa Efesoon akka ture beektonni macaafa qulqulluu ni dubbatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akeekni ergaa kanaa maal yoo jenne tajaajiltoonni jabaatanii obsaaf amanamummaadhaan Waaqayyoof akka isaan hojjetanidha kan inni keessaa baasee dubbatu. Hammas irra deebi'ee kanan jedhu Waaqayyo dhaloota isaa waammataniif dhaloota gara isaa ilaalaniif dubbii qaba. Gara mata duree kootti gaafan deebi'u nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuu mata duree jiru irrattan dubbii sagalee Waaqayyoo galgala kana dubbadhaa. Bakka jirtanii lafa jirtanitti sagalee kana dhagaa kan jirtan Waaqayyo waan haaraa tokko siif hin godha. Namni Waaqayyo kun namni Waaqayyo Phaawulos kun Timoteewosiif gaafa erguu keessatti lakkoofsa 6 kaaftanii yoo dubbifattanii obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa beessa isa barbaadamaa isa amanamaa sana taata. Yoo maal baran akka goote nama Waaqayyo ta'anii jiraachuu keessa jireenya akka jiru nama Waaqayyo ta'anii jiraachuu keessa bu'aan haaraan tokko akka jiru yoo dhalootatti himte ati hojjetaa Kiristoos isa amanamaa taata jedheetu namni Waaqayyo kun Phaawulos Timoteewosiif barreessaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee kana walumaa galatti gaafa dubbifannu isa duraa Timoteewos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaafnee dubbifannu nama Waaqayyo ta'anii
ta'anii jiraachuu keessa jireenya akka jiru, nama waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa jireenya haaraan tokko akka jiru dubbata. Namni nama waaqayyoo ta'ee jiraatu jireenya isaan, hojii isaan, deemsa isaan, tajaajila isaan, hojii hojjetu keessatti namni nama waaqayyoo ta'ee jiraatu haalota kam keessatti akka jiraatu, haalota kam keessatti akka jiraatu dubbata. Galgala kana kanan sitti mu'an dhaloonni nama waaqayyoo ta'anii jiraatan, namni nama waaqayyoo ta'ee jiraatu haala keessa jiraatu keessatti hin gatamu osoo hin taane, biyya keessa jiraatu, waldaa keessa jiraatu keessatti, maatii keessa jiraatu keessatti hin gatamu osoo hin taane moo'ee argama. Namni nama waaqayyoo ta'ee jiraatu hojii isaadhaan qulqullummaa isaa eeggatee, amanamummaa isaa eeggatee, namni nama waaqayyoo ta'ee jiraatu haalota kam keessatti ce'ee argama. Waaqayyo haalota isaa warra nama isaa ta'ee jiraatuuf, warra micaa isaa ta'anii jiraataniif hammas galgala kana sagalee qaba. Namni waaqayyoo kun gaafa dubbatu keessatti maal ittiin jedha? Mammaaksa dubartoonni dulloo mammaa kan hin fudhatin nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namni oduu biyya lafaa dhaga'u, namni mammaaksa biyya lafaa dhaga'u karaa taphaa yaa obboleessa koo Ximootiyoos nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuu keessa jireenyatu jira. Nama waaqayyoo ta'anii of qopheessuu keessa jireenya bara baraatu jira. Misraachoo jireenya haaraan tokko galgala kan harka keessan hin gala. Ameen. Maal jedhan lakkoofsa 7 kaaftanii dubbifattan mammaaksa wanta qulqullaadhaan mormu isa dubartoonni dulloo mammaa kan hin fudhatin nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi jedha. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Waa tokko lamaaf nama gargaara miti. Gaafate nama waaqayyoo taate jiraattu jireenyaaf si gargaara. Jireenya bara baraa sana argachuudhaaf, lafarrattis jireenya haaraa tokko jiraachuudhaaf si gargaara. Gaafa kam gaafate nama waaqayyoo taate jiraattu. Namni micaa waaqayyoo ta'ee jiraatu haalota kam keessatti waan hundumaa argata. Akkuma sagalee waaqayyoo dubbatu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irratti akkuma dubbatu ergamaan Phaawulos warra Roomeedhaaf nu ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan taanedha. Gaafa nama waaqayyoo taate jiraattu waan hundumaa argatta. Gaafa nama waaqayyoo taate jiraattu jireenya keetu haaraa. Gaafate mucaa waaqayyoo taate jiraattu haalota kam keessatti mul'atta. Galgala kanaa jalqabee sagalee kana dhagaa kan jirtan hati mucaa waaqayyoo ta'ee jiraadhu malee isa waaqayyoo isa dubbate fiixaan siif hin baasa. Ameen. Ergamaan Phaawulos namni waaqayyoo gaafa dubbatu keessatti nuyi ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan taane Roomee 8:17 kaaftee dubbifattan ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taane Kiristoosii wajjin erga dhiphanne immoo isa wajjin ulfaachuudhaaf jirra. Gaafati mucaa waaqayyoo taate jiraattu, gaafati nama waaqayyoo taate jiraattu waan hundumaa argatta. Karaa tokko sii guutee karaa biraa sitti irra osoo hin taane yoo jalqabi kee lolame, yoo jalqabi kee kun lolamee si rakkiseyyuu waaqayyoo dhuma kee hin bareechan jedheen. Ameen. Ameen. Namni waaqayyoo kun akka jedha nu ijoollee waaqayyoo ta'e ijoollee waaqayyoo erga taane immoo warra waan hundumaa argatan hin taanedha. Kutaa kana keessatti gaafa dubbatu keessatti yaa Xiimotewos jedha nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Dhaloonni nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessan hin jiraatu. Namni nama waaqayyoo ta'ee jiraatu waan hundumaa argata. Namni nama waaqayyoo ta'ee jiraatu waan xiqqoo duwwaadhaaf gargaarama osoo hin taane waan baay'eedhaan gargaarama. Haaleluyyaa. Gaafati nama waaqayyoo taate jiraatu. Jireenya keenyaan, hojii keenyaan, adeemsa keenyaan, deddeebii keenyaan, dubbannaa keenyaan gaafa nuti nama waaqayyoo taane jiraannu waaqayyo balbala haaraa bana. Ameen. Balbala waaqayyoo banu kun immoo isa namni nurraa cufu osoo hin taane balbala haaraa isa bara baraan jabaatee dhaabatudha. Ameen. Akka dhagaa mammaaksa wanta qulqullaadhaan mormu isa dubartoonni dulloo mammaa kan hin fudhatin yaa Xiimotewos namni oduu biyya lafaa dhaga'u, namni oduu biyya lafaa dhaggeeffatu nama waaqayyoo ta'ee jiraachuudhaaf hin malu. Mammaaksa wanta qulqullaadhaan mormu isa dubartoonni dulloo mammaa kan oduu biyya lafaa hin dhageenye waa'ee macaafa kanaa yaade nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi jedha. Maaliif kana dubbata yoo jenne nama waaqayyoo ta'uudhaaf gaafa of qopheessinu nuti jireenya miidhagaa jiraanna. Waa tokkoon isinitti milkaa'uudhaaf, ce'uudhaaf, mul'achuudhaaf haala keessa jirtuun ilaalin isa si wajjiniin jiru ilaali. Ati garuu maal gochuu qabda? Nama waaqayyoo taate jiraachuu qabda. Akkamitti nama waaqayyoo taane jiraanna yoo jenne wangeela lallabuu duwwaadhaan miti, faarfachuudhaan miti, raajuudhaan miti, waldaa kiristiyaanaa dhaquu duwwaadhaan miti. Qulqullummaa keenya eeggannee gaafa nuti Kiristoosii wajjin deddeebinu, qulqullummaa keenya eeggannee gaafa nuti waaqayyoo wajjin jiraannu, nuti mucaa waaqayyoo taane jiraanna. Haaleluyyaa. Gaafa waldaa banne duwwaatitti nama waaqayyoo taane jiraanna miti. Gaafa wangeela lallabne, barsiifne, lallabne, waldaa kiristiyaanaa gaggeessine duwwaa miti. Akkamitti nama waaqayyoo taane jiraanna yoo jenne yoo qulqullummaa keenya eegganneedha. Dhaloota qulqullummaa isaanii eeggatanii jiraataniif waaqayyo sagalee qaba.
Ameen. Ameen. Akka jedha namni Waaqayyoo kun gaafa dubbatu keessatti namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Asuma irratti tapha. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaareedha. Maaliif nama gargaara? Jireenyaan nama gargaara. Ulfinaaf nama gargaara. Kabajaaf nama gargaara. Maaltu nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuun? Nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa kan jiru maal yoo jenne geeddarumsatu jira. Gaafa nuti nama Waaqayyoo ta'anii jiraannu mul'anna. Gaafa nuti mucaa Waaqayyoo ta'anii jiraannu lafa yaadne geenya. Waaqayyoo galgala kanaa jalqabee lafatti yaaddeensi ga'a. Ameen. Ati Waaqayyoof ta'e jiraadhu maleessa. Mucaa Waaqayyoo ta'e jiraadhu maleessa. Waaqayyo kallattii hundumaan wanta dubbateef wanta sitti haasee sana fiixaan siif hin baasa. Ameen. Lakkoofsa 8 kaafnee ribbifanne Xiimotewos 4 jechuudha. Lakkoofsa 8 kaafnee ribbifanne namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin achuma keessa jira. Abdiin maal keessa jira yoo jenne, abdiin jireenyaa sun maal keessa jira yoo jenne, nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa jira. Nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa kan jiru abdiidha. Abdii maalii? Abdii jireenyaa, abdii ulfinaa, abdii hiikamsaadha. Galgala kanaa jalqabee sagalee kana dhagaa kan jirtan, karaa adda addaan dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtan, ati nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Jireenya biyya lafaa gani xuraa'ummaa gani kallattii adda addaan nama Waaqayyoo mucaa Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Kiristoosiin foodhu maleessa Waaqayyo jireenyatti si dabarsa. Gaafati mucaa taate jiraattu Waaqayyo jireenya sana sii kenna. Akka jedha sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu keessatti nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessu waan baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Jireenya amma keessa jirruuf jireenya dhufuufis abdiin achuma keessa jira. Maal keessa jira? Nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa. Maal keessa jira? Mucaa Waaqayyoo yookaas nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa kan jiru abdiitu jira. Kanaaf obboloota koo jireenya keenya dhiyeessinee kallattii hundumaan mucaa Waaqayyoo ta'anii haa jiraannu. Nama Waaqayyoo ta'anii gaafa jiraanne balbalatu nu banama. Nama Waaqayyoo ta'anii gaafa jiraanne seenaa keenyatu geeddarama. Waaqayyo dhaloota sagalee kana dhagaa jiraniif, dhaloota dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhagaa jiraniif jireenyaatti dabarsa galgala kana. Ameen. Ameen. Akka sagaleen kun gaafa dubbatu keessatti yaa Xiimotewos obboleessa koodha. In gorsa Phaawulos namni Waaqayyoo kuni ofiisaa beeka waan ta'eef waan keessa darbe beeka. Jireenyi biyya lafaa maal akka fakkaatu argeera waan ta'eef, jireenyi biyya lafaa akkam akka dhawu argeera waan ta'eef akka jedha. Yaa Xiimotewos jedhe ani biyya lafaa kana keessatti waan baay'ee argeera. Garuu waa tokko sitti hima jireenya caalu nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuudha. Ati nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Oduu biyya lafaa hin dhagahin, ani oduu biyya lafaa dhagee fudhadhee miidhaa isaan argaa ture. Minyaa isaan arga osoo hin taane hadhaa'ummaa isaan argaa ture. Ati garuu nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jireedha. Abdiin maal keessa jira yoo jenne obboloota koo nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa jira. Gaafa nuti nama Waaqayyoo ta'anii jiraannu Waaqayyo jireenya keenya geeddara. Gaafa nuti mucaa Waaqayyoo ta'anii jiraannu Waaqayyo balbala nu bana. Sagalee kana dhagaa kan jirtan ati mucaa Waaqayyoo ta'e jiraadhu malee, ati nama Waaqayyoo ta'e jiraadhu malee Waaqayyo isa dubbate sana fiixaan sii baasa. Ameen. Wanta waa'ee keef dubbate, wanta Waaqayyo waadaa sii gale, gaafati nama isaa taate jiraattu, jireenya kee guutuudhaan, hafuura kee guutuudhaan, gaafati mucaa Waaqayyo taate jiraatte Waaqayyo balbala haaraa sii bana. Galgala kanaa jalqabe sagalee kana dhagaa kan jirtan Waaqayyo waa'ee keef yaada gaarii tokko qaba. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Nama Waaqayyo ta'anii haa jiraannu. Jireenya keenya nama Waaqayyo ta'anii haa jiraannu. Ameen. Kallattii hundumaa Waaqayyo ta'anii haa jiraannu. Waaqayyo dhaloota akkasii jaallata waan ta'eef. Biyya lafaa kana keessatti nama Waaqayyo ta'anii akka hin jiraanneef wantoonni nama danqan wantoota baay'eetu jira. Biyya lafaa kana keessatti wantoonni nama Waaqayyo ta'anii akka nuti hin jiraanneef kan nu danqan, kan nu miidhan yookaas immoo nama Waaqayyo ta'anii akka nuti hin jiraanneef kan nu danqan maal yoo jenne xuraa'ummaa jireenya gadhiisii machiidha. Wanta Waaqayyoon jaallanne jaallachuudha. Jaalala dhabuudha nama hamachuudha. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa dubbifattan isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 16 yoo dubbifattan akkana jedha. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormurraa fagaadhu. Inni ittuma caalchisee nama Waaqayyoo ta'urraa nama fageessadha. Maal jedhaa? Kutaa sana keessatti gaafa dubbattan keessatti wantoonni nama danqan akkaataa nuti nama Waaqayyoo ta'anii hin jiraanneef
nama waaqayyo taanee akka nuti hin deddeebineef wantoonni nu danqamne xuraa'ummaadha. Wanta waaqayyoon jaallanne jaallachuudha. Wanta waaqayyo jibbummoo jaallachuudha. Kuni nama waaqayyo taanee akka jiraannuuf nu gargaara osoo hin taane akka nuti nama waaqayyo taanee hin jiraanneef nu danqa. Maal jedha sagalee waaqayyo gaafa dubbatu lammaffaa Xiimotewos 2:9 dubbatu dubbii midhaan hin qabnedha. Dubbii midhaan hin qabne. Dubbii gurra namaatti hin tolle, dubbii garaan waaqayyootti hin gammanne, wanta garaan waaqayyoo hin jaallanne irraa fagaadhu. Haleluuyaa. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aa mormu irraa fagaadhu. Inni tuma caalchise nama waaqayyoo ta'urraa nama fageessa. Nama waaqayyoo ta'urraa akka nama fageessu xuraa'ummaadha. Nama waaqayyoo ta'urraa akka nama fageessu jibba. Nama waaqayyoo ta'urraa akka nama fageessu hejja. Nama waaqayyoo ta'urraa akka nama fageessu hatuudha. Jarreettan kun guutummaan isaa nama waaqayyoo taanee akka nuti hin jiraanneef nu danqu. Obboloota koo nama waaqayyoo taanee haa jiraannu. Lammaffaa Xiimotewos 2:16 dubbifatan argachuu dandeessu. Dubbii midhaan hin qabne jedha. Isa wanta qulqullaadhaan mormu irraa fagaadhu, irraati baqadhu. Inni ittuma caalchise nama waaqayyoo ta'urra nama fageessa jedha. Inni ittuma caalchise mucaa waaqayyoo taanee akka nuti hin jiraanneef nu danqa waan ta'eef yaa obboleessa koo Xiimotewos. Dubbii midhaan hin qabne irraa isa garaan waaqayyootti hin gammanne irraas fagaadhu. Kana yoo goote mucaa waaqayyoo taatee jiraatta. Lallabdeef osoo hin taane, faarfatteef osoo hin taane jedha namni waaqayyoo Phaawulos kun gaafa dubbatu. Dubbii midhaan hin qabne isa xuraatee sanarraati fagaadhu. Haleluuyaa. Inni ittuma caalchisee nama waaqayyoo ta'urraa nama fageessadha. Gaafa nuti yaadni garaan keenya qulqullaa'u ta'e, gaafa lapheen keenya waaqayyoof of kenne waaqayyoon arguu dandeenya. Gaafa garaan keenya qulqullaa'u ta'e, yaadni garaa keenya gaafa qulqulluu ta'e waaqayyoon arguu dandeenya. Wangeela Maatewos 5:8 lakkoofsa 8 yoo dubbifattan argachuu dandeessu. Maatewos 5:8 yoo dubbifattan warri yaadni garaa isaanii qulqullaa'u haa gammadan isaan waaqayyoon hin arguudha. Gaafa lapheen keenya qulqulluu ta'e, gaafa jireenya keenya guutuudhaan xuraa'ummaa biyya lafaa dhiifnee gaafa nuti karaa waaqayyoo irra deemnu, gaafa nuti Kiristoositti guurrannu Kiristoosin arguu dandeenya. Obboloota ko nama waaqayyoo taatee jiraachaa kan jirtu. Adeemsa keen, hojii keen, adeemsa keen, kallattii hundumaan, hafuura kee hundumaan nama waaqayyoo taatee jiraachaa kan jirtu. Waaqayyo bakka ati jirtutti si yaadata. Nan katame kan jettu ati mucaa waaqayyoo ta'ee jiraadhu. Nan irraanfatame kan jettu nama waaqayyoo ta'ee jiraadhu. Gaafa nama waaqayyoo taatee jiraattu waaqayyo jireenya kee yaadata. Nama waaqayyoo taatee gaafa jiraattu waaqayyo jireenya kee yaadata. Waaqayyo jireenya kee yaadata jechuun kallattii hundumaan darbitaati. Nan katame kan jettu, eenyudha nan katame kan jettu, rakkinatu natti baay'ate kan jettu, lolamaan jiraachaa jira kan jettu, waaqayyo akkasiin jechaa jira. Nama koo ta'ee jiraadhu maleessa, natti guurradhu maleessa, ani waaqayyo si yaadadha iddootti gatamtee jirtutti sin jechaa jira waaqayyo. Si haa yaadatu waaqayyo galgala kanaa jalqabe. Waaqayyo kadhata warra taanii yaadata. Warri isa barbaaddatan yaadata. Arra keen ilaalin, rakkina arra taa'aa jiru ilaalin, lola keessa jirtu ilaalin, nama waaqayyo ta'uudhaaf qopheessi. Qulqullummaadhaan, amanamummaadhaan, obsaan, garaa qulqulluu ta'een waaqayyoof ta'ee jiraadhu. Nama waaqayyo ta'uudhaaf qopheessi. Waaqayyo iddootti jirtuttis yaadata. Gaafati mucaata taate jiraatu waaqayyo gara kee dhufa. Gara kee haa dhufu waaqayyo galgala kana. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Gaafa nama waaqayyo taanee jiraannu maalirraa of eeggachuu qabna gaa? Xuraa'ummaarraa of eegganna. Namni nama waaqayyo ta'ee jiraatu suman sila isinitti hime xuraa'ummaarraati of eeggata. Gaafa nuti nama waaqayyo taanee jiraannu wanta waaqayyo hin jaallanne irraati of eegganna. Isa duraa Xiimotewos 2:11 yoo dubbifattan akka jedha. Ati garuu yaa nama waaqayyo kana hundumaarraa fagaadhu. Maalirraa fagaadhu? Xuraa'ummaarraa. Amala foonii isa jedhame isa Galaatiyaa keessatti barreeffame irraati. Amala foonii yookaas ija hojii foonii sanarraati fagaadhu. Ati garuu yaa nama waaqayyoodha. Isa duraa Xiimotewos 2:11 dubbifattan. Ati garuu yaa nama waaqayyo kana hundumaarraa fagaadhu. Maalirraa? Xuraa'ummaarraa. Wanta waaqayyo hin jaallannerraa, wanta garaan waaqayyootti hin gammannerraati fagaadhu jedha. Namni xuraa'ummaarraa fagaatu nama waaqayyo ta'ee jiraata. Yaa Xiimotewos obboleessa koo hin jaallata waan ta'eef isatu guddisaa jira waan ta'eef hin gorsa akka jedha. Ati garuu yaa nama waaqayyoodha. Ati garuu yaa nama waaqayyo kana hundumaarraa fagaadhu. Kana hundumaarraa yoo fagaatte nama waaqayyo taatee jiraatta. Qabxii muraasa qabxii tokko yoo lamaan isinitti hima. Nama waaqayyo taanee jiraachuudhaan maal gochuu qabna kan jedhu. Nama waaqayyo taanee jiraachuudhaaf warri barreeffatan barreeffachuu dandeessu. Maal gochuu qabna? Kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaaturraa baqachuu qabna. Nama waaqayyo taanee jiraachuudhaaf
maal gochuu qabna kan jedhu kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa baqachuu qabna. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti argattu nama waaqayyoo taanee jiraachuudhaaf maal gochuu qabna isa jedhuuf kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa baqachuu qabna. Akka jedha kutaan sun gaafa dubbatu keessatti ati immoo jedha ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa baqadhu warra garaa qulqullaadhaan maqaa gooftaa waammatanii wajjin qajeelina amantii jaalala nagaa duukaas bu'eedha. Maal jedha gaa namni waaqayyo Phaawulos kun Xiimotewos obboleessasaaf gaafa barreessu gaafa itti dubbatu gaafa gorsuu keessatti ati immoo jedha kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraatii baqadhu namoota garaa qulqullaadhaan waaqayyoon barbaaddatanii wajjin qajeelina amantii jaalalaaf nagaadhaaf dhamayeedha. Waa furitti dubbata. Maal jedha kutaa kana keessatti garuu itti dubbatu qajeelina jedha amantii jaalalaa fi nagaa duukaas bu'i jedha. Haaleluyyaa. Maal jedha gaa kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa baqadhu kana yoo goote nama waaqayyoo taate jiraatta'edha. Biyya lafaa kana keessatti wantoonni akka nuti nama waaqayyoo ta'anii hin jiraanneef kan nu danqanii har'a yoo laalle dhaloota baay'ee kan galaafate biyya keenya yookaas ola deemaa biyya keenya kan galaafate ola deemaa waldaa kiristaanaa kan galaafate dargaggummaadha. Phaawulos jireenyi dargaggummaa maal akka fakkaatu waan argee darbeef jireenyi dargaggummaa maal akka fakkaatu waan argeef akka jedha ati immoo yaa obboleessa koo Xiimotewoosedha kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraati maal ta'e baqadhu jedha namoota garaa qulqullaadhaan waaqayyoon barbaaddatanii wajjin maal ta'e namoota garaa qulqullaadhaan waaqayyoon barbaaddatanii wajjin hidhata ta'e itti jiraadhu deetu namni waaqayyoo kun dubbata. Gaafa akkuma isinitti dubbate jireenyi keenya gaafa qulqulluu ta'e lapheen keenya gaafa qulqulluu ta'e waaqayyoon argina. Kanaaf obboloota koo nama waaqayyoo ta'anii haa jiraannu. Dhaloonni sagalee kana dhageessan kallattii hundumaan mucaa waaqayyoo ta'anii haa jiraannu. Mucaa waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa yookaan nama waaqayyoo ta'anii jiraachuu keessa geeddarumsatu jira. Har'a kee hin ilaalin, lola kee har'aa hin ilaalin, gadi qabama kee hin ilaalin, haala keessa jirtu hin ilaalin. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf duwwaaf qopheessi. Gaafa nama waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessitu jireenya argatta. Gaafa nama waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessitu ifatti baata. Gaafa nama waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessitu seenaa keetu geeddama. Maqaa gooftaa Yesuusin bakka jirtaniin lafa jirtanitti harki waaqayyoo hidhatee harka kee. Ilaa sagalee kana dhagaa kan jirtan haalota kam keessatti waaqayyoon barbaadachaa kan jirtan humna dhiiga oolichaa isa jiraataan haalati keessa jirtu keessatti waaqayyo si yaadachuudhaan kan kee waaqayyo gara kee ilaaluudhaan kan kee haalati keessa jirtu keessaa ati mucaa waaqayyo ta'e jiraadhu malee ati kallattii hundumaan sagalee kana dhagee maleessa waaqayyo haalati keessa jirtu keessa si baasa si yaadata. Ilaa har'a keen ilaalin obboloota ko sagalee kana dhagaa kan jirtan livaanamaa sekraaboo saati venemeshiyaa ati mucaa waaqayyoo ta'e jiraadhu malee waaqayyo hariifatee gara kee dhufa waaqayyo hariifatee si qaqqabata waaqayyo hariifatee gara kee ilaala waaqayyo hariifatee harka kee si qabee ulfinatti si dabarsa ati garuu mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessi waaqayyootti gurradhaa la kallattii hundumaan kiristoositti gurran warri namanni nuuf nanamanaan kallattii hundumaan warri kiristoosin hin qabne warri kiristoosin tuffatanii adeemaa jiran hin dhufu nuti garuu maal gochuu qabnu obboloonni kun waaqayyoof taanee haa jiraannu waaqayyo gooftaan maccaa dhaloota isa barbaaddataniif dhaloota gara isaa ilaalifaman malee waaqayyo sagalee qaba. Maashbaa sekraatiyaa sagalee kana nafaana dubbadhaati sagaleen anaaf jira jedha. Sagaleen anaaf jira. Sagaleen jireenyaa tokko sagaleen lafaa si kaatu tokko sagalee kana dhagaan jirtan humna dhiiga oolichaa isa jiraataa waaqayyo ariifatee gara kee dhufa. Ameen. Nama waaqayyo taanee jiraachuudhaaf akkuma sila isinitti dubbadhe inni lammaffaan jaalala obsaaf gara laafummaadhaaf dhama'uu qabna. Nama waaqayyo taanee jiraachuudhaaf lammaffaa jaalala obsa gara laafummaadhaaf dhama'uu qabna. Isa duraa maxxansa 11 yoo dubbifattan guutummaa isa lakkoofsa 11 dubbifattan maal jedha akka nama waaqayyootti jiraachuudhaaf jedha. Akka maalitti jiraachuudhaaf akka nama waaqayyootti jiraachuudhaaf jaalalaaf qajeelinaaf obsaaf dhama'i wanta waaqayyo jaallatuuf dhama'edha. Dubbifadhaa isa duraa maxxansa 11 sun sila isinitti dubbadhe gara gadiitti gaafa dubbifattan akka nama waaqayyootti jiraachuuf jaalalaaf amantiidhaaf gara laafummaadhaaf dhama'i kana yoo goote akka nama waaqayyootti jiraachuu dandeessanidha. Haaleluyyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaafa nuti nama waaqayyoo taanee jiraannu obboloota ko gaafa nuti mucaasaa taanee jiraannu
Waaqayyo haalota kam keessatti nu yaadata? Jabaannee Kiristoos duukaa haa deemnu. Jabaannee Kiristoosin abarbaaddannu. Waaqayyo ijoollee isaa warra ta'anii fi warra isa barbaaddataniif sagalee qaba. Gaafa nuti mucaa Waaqayyoo taanee jiraannu kisaaraa keessa deddeebina miti. Gaafa nuti nama Waaqayyoo taanee jiraannu jireenya gaarii jiraanna. Gaafa nuti mucaa Waaqayyoo taanee jiraannu jireenya bu'aa jiraanna. Baratti kisaaraa keessa deddeebinutu ga'a. Gaafa nuti mucaa Waaqayyoo taanee jiraannu Waaqayyo balbala nuu bana. Nama Waaqayyoo taanee haa jiraannu. Haalota kam keessatti nama Waaqayyoo taanee haa jiraannu. Jireenya keenya guutuudhaan nama Waaqayyoo taanee haa jiraannu nuti. Kallattii hundumaan nama Waaqayyoo taanee haa jiraannu. Abarbaaddannu Waaqayyoodhaan. Waaqayyo nu yaadata waan ta'eef akka jedhe Saduu Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 dubbifattan nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Saduu Xiimotewos 6 dubbifattan nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuuf of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Dhaloota hundumaa biratti bu'aa guddaa qaba. Gaafa nama Waaqayyoo taanee jiraannu hilaa baluu dhuguma waan gaarii fu'ate inni mucaa Waaqayyoo ta'ee jiraate kunoo jireenya kana argate. Dhalootatu Waaqayyoof gaaffitti gala. Gaafa kam? Gaafa nama Waaqayyoo taanee jiraannu. Maal jedha gaa? Nama Waaqayyoo ta'uunidha. Yaa Xiimotewos sana namni Waaqayyoo Phaawulos. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti nama hundumaa biratti bu'aa guddaa qaba. Kisaaraatu keessa jira osoo hin taane bu'aa haaraa tochi keessa jira jedha. Bu'aa jireenyaa tochi keessa jira. Kanaaf kallattii hundumaan nama Waaqayyoo taanee haa jiraannu. Jireenya keenya hundumaan mucaa Waaqayyoo taanee haa jiraannu. Waaqayyo warra isa barbaaddataniif warra gara isaa ilaalaniif waan haaraa tokko hin godha. Ameen. Saduu Xiimotewos 3:16 warri barreeffattan Saduu Xiimotewos 3:16 akka jedha. Nama Waaqayyoo ta'uu keessa dhoksaa guddaan akka jiru amanamaadha. Nama Waaqayyoo ta'uu keessa dhoksaa guddaan akka jiru maaloodha amanamaadha. Dhoksaa maalitu achi keessa jira? Dhoksaa jireenyaa. Dhoksaa jireenyaa. Dhoksaa eebbaatu keessa jira. Maal keessa? Nama Waaqayyoo ta'uu keessa. Gaafa nuti nama Waaqayyoo taanee jiraannu dhoksaa haaraatu keessa. Dhoksaa addaatu achi keessa. Dhoksaa milkaa'inaatu achi keessa jira. Gaafa nama Waaqayyoo taanee jiraanne dhoksaatu nuu gala. Jireenyaatu nuu gala. Dhoksaa waaqeffannaatu nuu gala. Obboloota koo. Ilmaan kana dhaloonni sagalee kana dhagaa jirtanii bakka jirtanii lafa jirtanitti kallattii hundumaan sagalee kana dhagaa hordofaa kan jirtan ati mucaa Waaqayyoo hojii keedhaan dubbi sagalee Waaqayyoo jiraatan Waaqayyo gooftaan macca dhoksa haaraa tokko si hubachiisa. Obboloota warri tajaajilu warri hojii Waaqayyoo hojjetu warri waldaa kiristaanaa gaggeessinu qulqullummaa keenya eegganne nama Waaqayyoo taanee haa jiraannu. Nama Waaqayyoo taanee haa deddeebinu. Nama Waaqayyoo taanee haa deddeebinu nuti. Maaliif yoo jenne jireenya tochi keessa jira waan ta'eef. Geeddarumsa tochi keessa jira waan ta'eef Waaqayyo bakka jirtutti si haa yaadatu. Haleluuyaa. Nama Waaqayyoo taanee haa jiraannu gaa. Jireenya keenya hundumaa Waaqayyoo taanee haa jiraannu. Sagalee kanatti haa jiraannu. Har'a yoo ilaalle dhaloonni baay'een sagalee Waaqayyoon dhaga'u. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf itti jiraachuun immoo tokko miti. Sagalee Waaqayyoo lallabamu gaafa faarfatamu. Sagalee Waaqayyoo kallattii adda addaan hin dubbatama waan ta'eef gaafa sagalee Waaqayyoo dubbatamu gaafa faarfatamu gaafa lallabamu gaafa beeksifamu hojiin adda addaa hojii Waaqayyoo gaafa hojjetu keessatti itti jiraachuu qabna nuti. Dhaloota dubbii isaa dhaga'anii akkuma kanatti nafan osoo hin taane dhaloota dubbii isaa dhaga'anii itti jiraatan Waaqayyo nu godhu. Kadhanna Waaqayyoon sagalee kanarra dhaabbadheen Waaqayyoodhaan kadhadhaa. Mee bakka jirtanitti amantii keessa ta'a Waaqayyoon nan kadhadhaa. Waaqayyo bakka jirtutti lafa jirtutti mucaa isaa taate akka jiraattu jireenya kee hundumaani laaraa baashii velee divaana adeemsa kee hundumaani akkati nama isaa taate jiraattu Waaqayyo si haa gargaaru. Mee sagalee kanarra dhaabbadheen ta'ee xiqqoon Waaqayyoodhaan kadhadhaa. Amantii keessa taanee tuti Waaqayyoodhaan kadhannaa. Jireenya keenya dhiyeessinee Waaqayyoon kadhannaa. Har'a yoo ilaalle dhaloonni baay'een mucaa Waaqayyoo ta'anii jiraachaa jiranii. Baay'een Waaqayyoon wallaalaniiru. Baay'een Waaqayyoon gataniiru. Ati garuu Waaqayyoon fo'attee jirta. Ati garuu Waaqayyootti guurrattee jirta. Dhaloonni Waaqayyootti guurratan immoo dhaloonni Waaqayyootti baqatan immoo hin salphatu osoo hin taane ulfina haaraa tokko argatu. Sagalee Waaqayyoo akka jedha gaafa dubbatu keessatti gara Waaqayyoo ilaalaa'edha. Fuulli keessan haa ifu deebitanii qaaniif leeyyoon lafa ilaaltanii jedha. Namni gara Waaqayyoo ilaaluun salphata miti.
Namni waaqayyotti gurratuun salphata osoo hin taane ulfina arga. Namni gara nama ilaalu salphachuu danda'a. Namni gara abbaa baala isaa ilaalu salphachuu danda'a. Namni harka namaa ilaalu salphachuu danda'a. Namni gara waaqayyoo ilaalu, namni waaqayyotti gurratu jireenya biyya lafaa dhiisee namni waaqayyoon barbaadatu garuu kallattii hundumaanii salphina keessa gara ulfinaatti darba. Galgala kanaa jalqabee sagalee kana dhagaa kan jirtan humna dhiiga hoolichaa isa jiraataadhaan waaqayyo akkati mucaa taate jiraattuuf ayyaanatti humna haaraa sana dibata haaraa sana harka kee keessaa kaa'u. Sagalee kana dhagaa kan jirtan ayyaana caalu humna caalu waaqayyo gooftaan macaa qabatee harka keen dhufa. Harka kee keessa kaa'uudhaan ilaa maashii vaalaa baadhii fenemeekiraati jeeniya. Ayyaana sagalee sadeen gadda osoo hin taane ayyaana addaa humna addaadhaan waaqayyo gara kee haa dhufu. Ati waaqayyoo ta'ee jiraadhu malee, ati gara waaqayyoo ilaali malee, mucaa waaqayyoo ta'ee jiraadhu maleessa waaqayyo bakka ati jirtutti si yaadata. Mee waaqayyo na yaadata jedha amantii keessa taati. Waaqayyo na yaadata. Akka jedha sagalee waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 21 akkuma dubbatee ture Saaraa yaadateedha. Namni yaadatamuu barbaadu ati nama waaqayyo ta'ee jiraadhu maleessa waaqayyo si yaadata. Ulfinaan si yaadata. Heebbaan si yaadata. Karaatti milkaa'uu barbaadduun si yaadata. Karaatti yaadatamuu barbaaddu waaqayyo galgala kanaa jalqabee si naa yaadatu. Ameen. Elaaraamaa chiivaanaa moosaati velee baashiyaa akkasumaan jedha waaqayyo dhaloota karaa koo irra deemanii fi dhaloota nama koo ta'ee jiraatuuf dhaloonni nama koo ta'anii jiraatan dhaloonni karaa koo irra deddeebi'anii jiraatan naan jedhe waaqayyo yeroon itti yaadadhu yeroon itti balbala isaanii banu yeroon itti rakkina isaanii irraanfachiisu amma naan jedheera Yesuus. Ameen. Ameen. Ati waaqayyoo ta'ee jiraadhu waaqayyo akkasumaan jedha dhaloonni nama koo ta'anii jiraatanii dhaloonni karaa koo irra deddeebi'anii dhaloonni kallattii hundumaan natti gurratan naan jedhe waaqayyo rakkina isaanii irraanfatu. Ilaa galgala kanaa jalqabee waaqayyo rakkina keessi irraanfachiisa. Ameen. Gaaf tokko waaqayyo akka jedhe deebiidhaan yaayyoof jedhe waaqayyo ati rakkina kee irraanfatta akka bishaan yaa'e darbee duwwaatti isa yaadatta. Misraachoo sagalee kana dhagaa kan turtan waaqayyo rakkina keessi irraanfachiisa. Ilaa dhukkuba garaagaraan kan rakkattan waaqayyo dhukkuba keessa dileetiin godha. Ilaa maashii vaanaa mooseeti jentiraa dhukkuba garaagaraa kan rakkattan rakkina ulfaataa keessa kan jirtan waa'ee maatii keef kan cannaqamtu waa'ee jireenya keef kan cannaqamtu waa'ee gaa'ela keef kan cannaqamtu waaqayyo galgala kanaa jalqabee si yaadadhachaa jira. Ameen. Akkeedha waaqayyo dhaloonni sagalee kana dhagaa jiran naan jedhe waaqayyo yerootti yaadatamanii yerootti rakkina isaanii irraanfatamanii yerootti naan jedhe waaqayyo balballi haaraan tokko banamuuf hamma naan jedheera waaqayyo. Ameen. Ameen. Waaqayyo bakka jirtutti si yaadata. Ameen. Sagalee kana kallattii adda addaan nagaa kan jirtanii waaqayyo gooftaan maccaa si yaadata. Yaadatamuu haaraadhaan waaqayyo si yaadata. Ati garuu mucaasaa ta'ee jiraadhu waaqayyo galgala kanaa jalqabee humna isaan ayyaana isaan gara kee haa dhufu. Ameen. Abbaa koo galanni siif haa ta'u. Ameen. Waa'ee sagalee kee waa'ee humna kee hundumaaf si haa galatu. Ameen. Ameen. Sagalee kee dhageenyeerra akka nuti itti jiraannuuf ayyaana keef humna kee nuuf kenni. Ameen. Dhaloonni dhukkuba jala jiran, dhaloonni lola jala jiran, dhaloonni gidiraa jala jiranii galgala kanaa jalqabanii bilisa haa ba'an. Ameen. Machaati venemoo sakraa divaayi. Dhukkuba maqaa qabuuf dhukkuba maqaa hin qabniin kan rakkatanii dhukkuba adda addaan rakkachaa kan jiranii humna dhiigoonichaan haa fayyanii sammuun dhaloota kanaa haa fayyu jireenyi isaanii haa fayyu hafuurri isaanii haa fayyu foon isaanii haa fayyu maqaa gooftaa Yesuusin fayyina hafuuraaf fayyina foonii dhaloonni kun haa fayyanii ikoonomikaaliidhaan haa fayyanii. Spirituaalidhaan haa fayyanii guddina hafuuraan haa fayyanii guddina fooniin haa fayyanii sagalee kee kana dhagaanii akkatti jiraataniif sagalee kee kana dhagaanii akkatti hin fayyaniif maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ayyaanni kee haa baay'atuuf. Ameen. Kan hundumaan goota ulfaadhu. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusin ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa. Shaaloom shaaloom xumureera karaa. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu ayyaana isaa dibata isaa waaqayyo gooftaan kan macaalatti sirratti dhangalaasuu eebbifamii amma dhumaatti waaqayyo si haa dhaabu jireenya bara baraatti waaqayyo si haa galchu hunduma keessaan gooftaan
eebbisu. Waaqayyo akka ta'utti nutti dubbateera. Dhaloota ittiin jiraataniif jireenyatti ittiin galuun hin danda'ama. Dhugaadhumatti Waaqayyo nama Waaqayyo ta'uudhaaf jiraachuun maal akka barbaachisu maal akka dhiibnus nutti dubbateera. Isa dhageenya kana ittiin jiraachuu akka dandeenyu gooftaan hubannaa isaa ogummaa isaa nuuf haa laatu obboloota koo kallattii hundumaan yeroo hundumayyuu irra deddeebitanii kallattii kamiin miidiyaarra dhaggeeffachuu hin dandeessu. Ittiin jiraachuu akka dandeenyu immoo Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan hunduma keessa isin haa eebbisu. Isin jaalanne isin kabajne iddoo guddaa isiniif qabna. Nu tajaajiluuf tajaajilamuu warri barbaadan balballi mana Waaqayyoo banaadha. Kottaa nu tajaajilamaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa akka kanaatiin deebilee amma wal agarutti immoo ayyaana Waaqayyoo keessa nuuf ta'a isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Shaaloom shaaloom.